Oduulee oowwituu guyyaa rantanaatirraan isiniima itti dhiyaadha. Guutuu viidiyoo kanaa daawwadhaa. Walii dabarsaa yaada keessanis koomentii keessa barreessaa. Diplomaatotaa fi dura deemtoonni biyyoottan garaagaraa warreen United Nations General Assembly irratti hirmaatanii haasawaa adda addaa dhageeffachuudhaaf qophaa'aa turan yeroo Prime Ministerichi Israel haasawaa godhuudhaaf deemu mana san dhiisanii gabba'uu isaanii miidiyaaleen garaagaraa gabaasaatii jiran. Akkanatti yeroo Prime Ministerichi Israel haasa'u mana san dhiisanii gabba'uun isaanii taraa duraatii miti. Amata dabrees akkanumatti godhanii isa kana salphisanii turan. Itti aansuudhaan haasawaa isaa keessatti nuti waan gaazatti eegalle kana finnu malee hin dhaabbannu jechuu isaatiin haasawaa isaa kana xumuree jira. Biyyoottan addunyaa tanarra jiran 157 ta'an beekamtii warra Falastiiniif kennite akka biyya ta'anitti inumaatu wanni takkallee nu jijjiiramu hin jiru. Lolli kunis jabaatee itti fufa. Akkasumas nuti biyya teenyaa fi jireenya keenya mataa keenyaan tolfannaa nam tokkollee hin eeggannu yaada jiru Netanyahuun dubbatee jira. Itti aansuudhaan Netanyahuun akka nama uummata Falastiiniif yaadutti guyyaa irraan tanaa yeroo haasawaa United Nations irraa godhu Gaazaa keessatti ispiikaroota gurguddaa bakka adda addaa kaayuudhaan haasawni isaa akkatti achi dhageemu godhee jira jedhanii miidiyaaleen garaagaraa viidiyoodhaan garsiisaatii jiran. Gama kaaniin viidiyooleen garaagaraa kan pirezidantiin Ameerikaadhaa ani Netanyahuun akka West Baankii fudhatu ittiin dhiisu jiru fi akkasuma sanitti lola kana dhaabnee yeroo gabaabduu keessatti waliigaltee murteessinee jirraa yaada jiru viidiyoo garaagaraatiin isaa dubbatu sooshaal miidiyaa irra olii gad deemaa jira.